من إسلام بكي جرتني تبقى قمدني سنين جرا دالته كان ربي إجانو هقدسو قمتشو قدا إرانو لقاما بقى ربي سبحانه وتعالى هيري كان أرجو كان أيو أمة إسلاما سبب قرته تيبي إسلاما كان بقى قرتني سنين جرا يا ربي نقدس تيبي إسلاما وان إسلاما دلقا ميديا جتشو يروى ما كانت بكا علماء بوئي بكا عالماء بوئي من نمهندا إرقا كان دبر ساجرودا علماء أني مسؤولية سا كرسالة دين الإسلام كان قاو كيستي وران سيلي حارا واحد أتشو جبر باتشو كيستي أنا فأرق فد أر سقاليك يسرد دبر سودا تيبين إسلاما كن مقا قدا كان باتي مقا إسلاما باتي على من أنسى أنا ما أسمان أبريين كأنك مسلمة هردفتهم دتلاما توياتشو وتبا جداد تو جدارة تو غرتني والقبتشو إسر بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الأكبر الله الأكبر يا رب يا رب يا رب إنني نافع الرقفة سقاليك يسر الدبر أما دلاتي يا ربنا قدس يا ربنا قدس يا ربنا قدس كان إسلام هند خادمه يا ربنا تاسسي شيكا كأن جالتما onnentenna hundi yo isa argitu do tukanaka she amim ibro danna hanga fi rabbi ya rabbi nu quddis ya rabbi nu quddis wallahi tibi kana maqan isatu lejira maqam isatu li rabbi hatulju ani wanninge usitana maqan to lejira maqam isatu li rabbi nu hatulju maqafuji isa rabbi wal ha argisisu tokko rabbi ha taasisu akkanan eega tibi islamata te anilleni qoda guddaadhan irraa qabaadha ufi dura waliin dalayna maqa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaati fi Itiyoophiyaatiin illee kan waliin dalaynu taha tibi islaama khaddamu rabbi haa taasisu ummata keenya ka islaamaa hundaa waliin akka dhaamattan dhaama asumaanuyyuu maqaa kanaan tibi islaamaa eega je'ame tibin islaamaa waliin dhaabbachuu dirqama nurraa qabaa alattillee manattillee saffattillee addattillee hundi keenya waliin akka dhaabbannu dhaama sheerii isaan hundi keenya akka qoodamnu egaa daa'in addunyaa shee amiin ibroo qofti irraa akkam fayyadamne hundi keenya akka keenya jennee asumaanuu falamnuu asumaanuu hundi keenya jennee waliin akka dhaabbannu alaamanaan sa'aanamaan asumaan obboleeyyan keenya kan muslimaa hordoftoota hundatti dhaama rabbi haatiisu jettanii jalqaba du'aa in eegaltanii xumura irratti immoo tuyyuu waa'ee islaamummaati irratti akka waliin dalaynu akka cinaa dhaabbannu akka eegas deeggarru akka jaalannu akka islaama khullasaan khaddamu akkas dhaama'a warrooleen isarratti ar'a hirmaattanii fi warri kalee isa bu'uuressitan rabbi jannata keessa gad isin haa dhaabu jenna warri sababaa isa argamsiisuu taatan jannata keessa rabbi gad isin haa dhaabu jenna warra islaama khaddamu rabbi haa taasisu jenna muslimtootan hundi keessanuyyuu asii qajeelcha karaa isaatiin kennamu obboleeyyan babbareedan doktoroonni hin argamne kan dinqiidhaa asii dabarsan isarraa fayyadamtanii akka hujirra oolchiftan asmaanuu dhaamuun barbaada dheeressu waan taateef wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. awwala rabbi subhanahu wa ta'ala du'aata keenya ijoo biitti qabdu wal gargaaranii diin rabbii kana baadiyaa keessatti akka hundeen isaa hin cinne babal'inni diin al-islaam kun ka ulamaa'onni keenya dur haala rakkoo saniin
asiin gayan kun akkan cinne godhuudhaaf wal qabatanii bakka hunda awwala lafa fagoo sanirra fariiqni Sheekh Muhammad Amin Ibro'o bakka kana bakki jiru kun amma Arsii Arbaa Guug lafa fageenyi isii gartanii Adaamarraayyuu sa'aatii makiinaadhaan sa'a 4 deemne haala kanaan qaafilaan akkanaa kun deemuun kun gammachuu guddaa ir'aanu dhaga'ama baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hiree kana arguu kanaayyuu ummata islaamaa sababa gartee تيم إسلاما كان بقى أقرتني سنجر نحمد الله ونشكره لما فهموا بكجرت تي أحدي قبنا أما وقتين أما كيس جركون فتنة بدو تككيس كيس فتنة بدو أما تجاه كيس دلرش أما مرب سبحانه وتعالى تكسو بريساتك كانوا في ذلك كان كيسه مال دل دنجزين ونجرو وقت كان كيساتي كل بكجرت تيجور توياتشو وتبا جداد تو جدار تو غردني والقبتشو إسر جرا علماء أني مسؤولية أسا كرسالة دين الإسلام كان قو كيساتي ورانسيلي حارة واحدة تشو كجبر باتشو كيساتي جتشو أكاسو ممو ورّي أبوتين كبيرنا دين الإسلام كان أبو ummanni gartee gargaarsa alaatiin waa hojjechuu barate san dagachiisuudhaaf namni marti awqaafa dalaguu qaba madaarisi bakka jirutti halqaan quraanaa bakka jirtutti ulamaa bakka jirutti akka gartanii haadni kun hin cinne godhuu keessatti jechuudha kanuman yaani dabarfachuu barbaada jazaakumullahu khairan assalaamu alaikum amma egaa rabbii waan haaraa har'a dhalate kana rabbii egaa nu haguddatu kan isaan immoo diiniin islaamaa nasrii argatu kan musliimoonni tokkichummaa isaanii argatu rabbi haa godhu እንግዲህ wanti uummanni keenya ala jirtanu hundiyu warri as keessa jirtanullee waan haaraa dhaabate kana haaraa diiniin keenya immoo rabbi diinii badhaadha badhummaan immoo kan ittiin fayyadamnu tokkichummaa keenya kan ittiin jabeessinu diinee keenya kan ittiin nasri ittiin argannu ta'uu qaba isinillee warri ala jirtanus warra as keessa jiru wajjiniin qunnamuu wal arguun dhaaf jettanii waan kana ifaajee gootanii waan kana dhaabdanii rabbi waan barakaa rabbi isinii haa godhu nuufis immoo kan isinii wal argannee wal qunnamnee karaa kanaan alaaqaan keenya silaan keenya kan jabaatu ta'uu يالا نسيش إن شاء الله يا رب جده ربي مو وان كان فيتان كان جهو ربي هقولو إن شاء الله نتي ورا على جتنو وبليين كينيا على جتنو أدرا وان سنين جنو أمانة وان سنرد كي ونو توكي چما كي سنجبسو دينا كي سنجبسو توكي چما كي سنف دينا كي سنتجباتني waliin ta'uu wal gargaaru tokkichummaan keessanii immoo jabaatee nuyisis biyya keessaniifis kan taatan rabbi isinii haa godhu rabbi adaraa kan isiniin jennu kana amaanaa isiniin jenna yeroo ammaa kana warri wanti diinii aduwwiin diinii guddatee jira heddammaa jetee jira waan kanas immoo isinii jabaattanii warra as keessa jirru wajjin akka nu wajjin dhaabattanu adaraa isiniin jenna hinuma to'ataa jirtanii hinumallee nu gaafataa jirtanii hinumallee nu wajjin dhaabataa jirtanii irra caalaa immoo jabeessitanii kan waliin dhaabannu kan waliin jabeessinu diinaa keenya nasrii diinaa keenya kan waliin fidnu jijjiiramni amma biyya keessatti argame kunis jijjiirama diinaa keenya akka ta'u nu ta'u inshallah wal qabannee wal gargaarree waliin tokko taanee wal jaalannee wal gargaarree wajjiniin dhaabanna rabbi waan kana barakaa ربي سني هتأو ربي مو سن هوفقوا جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبليان إسلاما بكي جرتن هندت نجين ربي في كباني قدان سنر هاجراتو تيبين يوكان إعلامني ربي نمبر آسكوني وان قدادا إرقا قدادا برسا علماء كينا كبيتي سقلي إسا نقهوف أمني مسلمة بيكي سجراني في على جراني اللين الرافة يدمو بربادا أكوان من إسا جروتت من أفيكي ستعني إجان أرغني سقلي رقهني الرافة يدمني كوني جرى قدادا جرى قدا ربين أمتك إنا بيتنا غفة جيسي تيبين إسلاما كن مقا قدا كان باتي مقا إسلاما باتي أرقمون إسا كبجا كينا هندا كبجا عالم إسلاما هندا كان أرقچون أمن إسلاما بكي جرتني بقى قمدني سنين جدا ربين وان بي أنباتي تهوين هندا ربين نفيده إسن وري على جرتني اللين تيبي كان تيبي إسلاما jedhee ka ar'a maqaa guddaa kana moggaafate kana waliin dhaabbadha waliin haa dhaabbannu TV yoo jedhamu yookaan ilaama yoo jedhamu waan gabaabaadha garuu rakkoon inni baatee deemuun baay'ee gara diinagdeetiin baay'ee cimaadha tiraanspoortii barbaada konkolaataa barbaada nama achi keessa dalagu barbaada hayyuu adda addaa afeeruu barbaada dhaqee gaafachuu barbaada ulamaa keenya bakkee jiranitti beeytee huura keessa ka jiran lafa fagoo namni dhaqqabne ka jiran rabbi malee namni isaan hin beeyne ka jiran TV'n islaamallee akkasitti mul'isa jennee abdii guddaa waan qabnuuf kana bira dhaabbattaniitiin da'awaan kun da'awaan yoo rabbi beekumsa namaa kenne beekumsa saniin da'awaa godhuun da'awaadha horii ufiitiin da'awaa godhuun akkasani da'awaadha kanaaf keessattuu warri ala jirtan hayyoonni kenna qeerroon qarreen kenna TV kana bira dhaabbadhaatii deeggaraa cimsaa isiniin jedha carraa kanaan inni biroo TV'n islaamaa waan islaamaa dalagaa har'a bakkee kanatti bakkee kana lafa beeytee TV'n dhufuu miti namnuu dhufuunuu itti ulfaatu har'a TV'n islaamaa nu bira dhufee hawaasa keenya ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jirullee har'a bakkee kanarra dabarseetiniin jechuun carraa hin argamne carraa kana ammoo nutuyyuu beeytee guddifataa carraa kana nutu eegasii immoo tuyyuu beeytee cimsataa akka carraa kana cimsinu maqaa rabbiitiin isin gaafanna ulfaadha galatooma TV beeytee seelii eegasii immoo tuyyuu beeytee seelee ummata muslimaa cufu rabbi isin haa taasisu isinii waliin jirra miseensa eegana ammoo tuyyu akkaataa isin miseensa barreeffattanii yookaan immoo tuyyu miseensa galmeeffattaniin nullee miseensa taanaa insha Allah jedha wabillaahi tawfiiq wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك كينيا أمة إسلاما TV إسلاما مقاساتي ولين تفاعل غاريدا TV جتون ميديا جتون يروى ما كانت بكا علماء بوئي بكا عالماء بوئي من نمهندا إرغا كان دبرسا جرودا تكفى أمتك كان الرتي وجتا جرتني رب جنتان سنغم مجيسو بواساتين رب سنغم مجيسو أمة إسلاما الدنيا رتي إرغا رسالة نبي محمد عليه الصلاة والسلام داري أنغا داري چافي أنغا چافي تي گگيسو داني رب سنرا جالتو أمة إسلاما بيالاس بيكيسس جرتنو الدنيا رجرتن مرافو نتو كفا وليد آمنو تيبين يرو كان نتفوف يرو كان نجيرموف برنوت إسلام ما أكنو كنو دافي
jannata firdoosiin akka nu galchuu fi wanti biraa hin jiru. Kanaafuu jennaan tokkoffaa ergaa jiru irraa fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Ergaa sagantaa garaa garaa isaan baafatanii dabarsan itti fayyadamuun qabeenya guddaa, humna guddaa, beekumsi guddaan itti dhumee wanti kun godhamuuf akka isin fayyadamtanii akka isin bu'aa guddaa irraa argattaniidhaa fi kanaaf irraa bu'aa guddaa argachuutu nurraati eegamaa jechuudha. Inni kan biraan TV Islaamaa dhalate kana maaliin oolaa maaliin bulaa akkamitti jira jechuun ilmoo keessanii diinii keessanii amantaa keenya wahyiidha. Akka wahyiitti wahyii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bakka ulamaan hin geenye, bakka ilmiin hin geenye, bakka hayyuun hin geenye gaheetti mana marattuu dubbata waan ta'eef maaliin oolaa maaliin bulaa maaliin gabbataa maaliin huqqata jechuun baay'ee nu barbaachisa hordofuun isiniin jenna. Kanaaf bakka jirtanutti nagaan nu jiraadhaa. Rabbiin warra waliin fayyadamuu fi biyya hunda keessa teenyee ollaa tokko taanee walimaan fayyadamnu nu haa taasisu. Inshallah milkaa'ina guddaadha jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.